السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالسنتوني هردفتوني برتزار وماب. الحمد لله يعني نجاكوت نجاني كي خنجر الله كن كبجادا بكتير مرس نجاو. إجادا وتوتن كيا فيديو الراك نكسرتي وني نسمبر تيسو. حالا لينكي سوشال ميديا كيسني يمكن مقا سوشال ميديا كيسني دا بروفايلي فيسبوك كيسني جلا غلفتو دندي سنين اسمبر تيسو. أنا يرو سنين جو maqaa yuutuubii keessanii maqaa tiktokii keessanii maqaa telegiraama keessanii maqaa instagiraama keessanii sooshaal meediyaa qabdan hundumaa jechuudha haala asirratti argaa jirtan kanaan haala piroofaayilii feesbuuk keessanii jala itti galfachuu dandeessanii isin barsiisu akkasumas haala piroofaayilii tiktokii keessanii jala maqaa yuutuubii keessanii galfachuu dandeessanii isiniin barsiisu. Egaa daawwattoota gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinadha. Yeroo sabiskiraayib gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilii itti godhaa achi booda ol kajetturra kaayyadhaadha. Barumsan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuun dagatinadha. Egaa gammanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti na faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyya haaluma amma kinoo asirratti amma kiyya kana argaa jirtan kana jechuudha isinii galee. Maqaa instagiraama keessanii maqaa yuutuubii keessanii maqaa tiktokii keessanii maqaa telegiraama keessanii sooshaal meediyaa qabdan hunduu jechuudha maqaa yoo weebsaayitii qabaatan maqaa weebsaayitii keessanii haala kanaan haala salphumatti maqaa sooshaal meediyaa keessanii hunda piroofaayilii feesbuuk keessanii jala galfachuu dandeessaniin isinitti agarsiisa. Kuni maal isin fayyada? Yeroo haala kanaan maqaa sooshaal meediyaa qabdanii hunda piroofaayilii feesbuuk keessanii jala galfatan jechuudha. Faayidaan isaadha jechuudha salphumatti namni karaa hundaan asumaan isin qunnamuu danda'a jechuudha yookiin sooshaal meediyaa isin fayyadamtan hunda asumaan seenee isin hordofuu danda'a sabiskiraayib isin gochuu danda'a jechuudha isin galee amma fakkeenyaaf instagiraama kiyya irratti yoo dhoonne maqaa irratti kilik yoo goone jechuudha xawwaalii instagiraama kiyya irra isin gahe jechuudha isin galee haala amma kanoo asirratti amma argaa jirtan kanaa jechuudha instagiraamiin kiyya kanuma asumaan foloo gochuuf hin dagatinaadha. Kabiraadha ammallee of duuba yoo deebine yuutuubis yoo kilik irratti goone jechuudha xawwaalii gama yuutuubii kiyyaa isin fida jechuudha isin galee haala kana isin fayyada jechuudha isin galee amma fakkeenyaaf tiktokii kanarrattis yoo kilik goone xawwaalii piroofaayilii tiktokii kiyya jala isin gahe jechuudha haaluma kanaan isinilleen haaluma kanaan xawwaalii gama tiktokii kiyyaa nama geesse jechuudha isin galee ammallee kan telegiraamaadha yoo ilaalle jechuudha telegiraama asirratti kilik yoo goone xawwaaliidha isin geesse jechuudha xawwaaliidha haala kanaan telegiraama kiyyarra nama geesse jechuudha asumaan telegiraamni kiyya kana joon godhaadha. Okay amma kana jechuudha faayidaan isaati amma haala itti akkas godhachuu dandeessaniin isinitti agarsiisa jechuudha isin galee amma wanti gootan jechuudha feesbuuk keessatti dhuftanii yeroo feesbuuk keessatti dhuftan piroofaayilii feesbuuk keessatti kilik gootanii achi booda gad deemtanii asirratti jechuudha see your about info gochuun kilik gootanii achi booda haala kanaan about feesbuuk keessanii jala isin gasha amma wanni goonu amma yeroo haala kanaan asitti dhuftan jechuudha asirratti jechuudha contact info gochuun fuulduratti edit kajettuun jirti irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan asitti isin fide jechuudha yeroo haala kanaan asitti isin fide as gaditti jechuudha social links kajennu jira achi booda asirratti jechuudha add social link kajennu jira irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan isin fide jechuudha isin galee haala kanaan asirratti kunoo amma instagram jee kaayee jira jechuudha qasti sanarratti kilik gootanii
achi booda akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha Instagram yoo barbaadan Twitter yoo barbaadan Snapchat YouTube TikTok hunda jechuudha social media qabdan hunda asirraa argachuu dandeessan jechuudha amma fakkeenyaaf kanamma kan Instagram kiyyaadha akaawuti Instagram irratti kilik gootanii asammoo as fuul duratti jechuudha account name kan jedhu jira jechuudha maqaa shismu Instagram keessanii barreessan jechuudha isin gala irratti kilik gootaniiti maqaa yeroo barreessan jechuudha maqaa Instagram keessaniin banatan sanii haaluma saniin barreessan jechuudha isin gala fakkeenyaaf anamma barreessuuti okay ammallee kan Instagramaadha wanni kana jala kaa'uun dirqama kiyya akkatti jira waan ta'eef jechuudha isin gala ammallee haala kanaan jechuudha isin gala amman maqaa Instagram kiyyaa barreessitan jira jechuudha ammallee jechuudha deebitaniiti add social link ka jedhu kilik gootanii ammallee maqaan Instagram keessanii ol hafee jira jechuudha ammallee Instagram jee baasee jira as kanarratti kilik ni gootanii amma fakkeenyaaf kan YouTube kiyyaa barreessite haala kanaan YouTube filattan jechuudha kunoo amma YouTube jee asirratti nu ba'ee jira asirratti immoo account name jee dhufee jira jechuudha isin gala ammallee asitti maqaa YouTube keessanii barreessan jechuudha isin gala haala kanaan ammallee kunoo amma maqaan Instagram kiyyaatii fi kan YouTube kiyyaadha barreeffatan jira amma as deebitaniituma jechuudha add social link ka jedhu kilik gootu ammallee haaluma kanaan isiniif fida jechuudha qasti irratti kilik ni gootanii amma maaltu nu hafe fakkeenyaaf maaltu nu hafe amma waan isin hafe egaa fakkeenyaaf Snapchat yoo qabaattan ni barreeffatan jechuudha ani amma hin qabu barreeffachuun barbaadu akkasuma Twitter yoo qabaattan jechuudha Twitter irratti kilik gootaniiti maqaa Twitter keessanii barreessan jechuudha isin gala account name kan jedhu irratti haala kanaan barreessan jechuudha achi booda ammallee kan biraas dabaluudhaaf add social link kilik gootu ammallee kan biraas ni baha qasna irratti kilik gootaniiti fakkeenyaaf TikTok irraa geenyuti ammallee account name kan jedhu irratti maqaa TikTok keessanii barreessan jechuudha haala kanaan amma haala kanaan ani barreessitan jira jechuudha isinii gala itti aanuudhaan amma yeroo haala kanaan waan qabdan hunda barreessitan jechuudha itti dabalachuudhaaf waan qabdan hunda dabalachuudhaaf asirratti ammallee add social link ka jedhu kilik gootaniiti waan qabda san ammaas itti dabaltan jechuudha egaa yeroo haala kanaan maqaa social media keessanii hunda barreessitanii raawwattan jechuudha as gadi irratti immoo website ka jettu ni jirti jechuudha website yoo qabaatan maqaa website keessanii asirra galfachuu dandeessan jechuudha akkasuma linkii telegrama keessanii asirratti kan galfachuu qabdanii garuu immoo inni kun Facebook keessan browserii keessa seentan malee hin ta'u jechuudha Facebook irraan gashuu hin dandeessanii kana yeroo biraasan sinitti agarsiisa jechuudha rakkoon qabu amma wanti gootan jechuudha as gaditti jechuudha yeroo haala kanaan barreessanii raawwattan save ka jettu ni jirti save kilik gootu jechuudha isinii galee haala kanaan save kilik gootu jooda hangan save sinii godhu ni eedan jechuudha isinii galee haala kanaan amma barraa'ee jira jechuudha meema duuba deebinaa ilaallu egaa daawwattootaan kiyyaa amma kana akkuma asirratti amma kiyya kan argaa jirtan jechuudha kiyya kuni maqaan Instagram kiyyaa barraa'ee maqaan Twitter kiyyaa barraa'ee maqaan YouTube kiyyaa barraa'ee maqaan TikTok kiyyaa barraa'ee isinillee haaluma kana barreeffatan jechuudha isinii galee amma itti aansuudhaan wanni isinitti agarsiisu haala
maqaa yuutuubii keessanii piroofaayilii tiktookii keessanii jala galfachuu dandeessanii isin agarsiisa jechuudha isin gala. Amma tiktookii keessan irratti kilikni gootanii achi booda piroofaayilii keessan irratti kilikni gootanii achi booda asirratti jechuudha edit piroofaayil kan jettu jirti irratti kilikni gootanii achi booda as jalatti jechuudha yoo barbaadan as jala maqaa instagiraama keessanii galfachuu dandeessanii maqaa yuutuubii keessanii galfachuu dandeessanii jechuudha isin gala. Akkasuma weebsaayitii yoo qabaatanis as jala galfachuu dandeessanii. Amma wanti gootan jechuudha maqaa yuutuubii keessanii galfachuudhaaf asirratti jechuudha yuutuub kan jedhu jira. Add yuutuub to your profile kan jedhu jira irratti kilikni gootanii. Achi booda haala kanaan biroozarii keessan gasha. Achi booda haala kanaan imeelii keessan isinii fida jechuudha. Imeelii yuutuubii keessanii isinii fida irratti kilikni gootanii. Achi booda haala kanaan isinii fida. Halluu kan jedhu kilikni gootanii eeyyaman kennitaniif jechuudha. Khalaas. Amma kun akkuma asirratti agartan barsiisaa Oromoo Aappii dhufee jira jechuudha isin galee. Of duuba deebi'ee isin agarsiisuti. Egaa kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Aayikooniin yuutuubiidha asirratti baatee jirti jechuudha isin galee. Amma fakkii yuutuubii kanarratti kilikii yoo gootan xawwaaliidha gama yuutuubii keessanii isin geessa jechuudha isin galee. Haala kanaan xawwaaliidha isin geessa jechuudha isin galee. Kan biraadha ammoo as gaditti jechuudha liinkiin telegiraama kiyyaalaan jira jechuudha. Kanaas ammoo haala itti galfatan viidiyoo biraatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo isinitti hin dheeressu karaan isaa xiqqoo waan fagaatuuf jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa viidiyoo keenya namni baay'een argee karraa fayyadamu laayik sheer waliif gochuun dagatinaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.